Kun dibaabee miidiyaati qophii ijoollee qaalii keenyarraa taatee baga dhuftee maqaan keenyudha. Ayyaantuu Damee. Ayyaantuu Damee. Ayyaantuu Damee eessa barattaa? Ifa Waliif Akaadaamii. Ifa Waliif Akaadaamii irraa baratta. Barattuu Ifa Waliif Akaadaamiidha. Kutaa meeqaffaa barattaa? Sadaffaa. Kutaa sadaffaa barattaa? Kutaa sadaffaa mana barumsaatti sadarkaan kee kamidha haalli baruu barsiisuu? Jechuun sadarkaan kee meeqaffaa baate barana jechuudha? Ja'affaa. 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 Bara darbeewu? Sadaffaa. Sadaffaa. Barri gaddaa sadaffaa baate barana maaliif ja'affaa baate? Saayinsii tokko bichaan dhabee guyyaa guyyaan kan jedhu dhabee warra kaan immoo argadheera. Warra kaan argatteetta. Eessi umriin kee meeqadha? Ja'affaa. Umriin kee meeqa? Ja'a. Umriin kee ja'a. Eessi mana barumsaatti tapha akkam akkamii taphattu? Warra dubaraa harkaan taphannaa warra dhiiraa wal dhidhiitu. Warri dhiiraas qofaatti warri shamarranis qofaatti haasoftu? Warra dhiiraa wal dhiitu. Warra dubaraa immoo harkumaan taphannaa malee fiinnu. Maaliif wal dhidhiitu warri dhiiraa? Hin beekun. Mana barumsaatti tapha akkasii taphattu? Mana barumsaatti hiriyoonni kee eenyu faadhaa eenyu faa duukaa taphattaa? Tapha akkam akkamii taphattu? Takkiyaa. Isaan duukaa taphattu? Hiriyoonni kee duukaa wal jaallattu moo akkamidha? Wal jaalladha warra dubaraa warri dhiiraa garuu wal jijjibbu. Warri dhiiraa wal jibbu? Maaliif wal jibbu? Hin beekun. Warri shamaraa wal jaallattu? Wal jaallachuu qabdu hiriyoota waan taatanii fi wal jaallachuu qabdu wajjin hojjechuu qabdu. Barnoota wajjin dubbistu? Anatu isaanitti maamalee isaanii bu'aan tokko iyyuu hin beekan. Ati isaan caaltaa jechuudha. Qormaata sirraa haatu moo ofii kee hojjetta? Ofii koon isaan irraa dhuskadhee hojjedha malee ijoolleen gaafa narraa raaltu barsiiftuun immoo deebiin keenya wal fakkaata waan ta'eef walirraa hin ilaalin ayyaatti waan ta'eef warqishiittiin keenya immoo dirqama walirraa ilaaluu hin qabu. Kanaaf namni walirraa hatuu qaba yeroo barnoota baratu. Akkam gochuu qaba? Warra dhuskee barreessuu. Yoo qormaan itti hate yoo qormaan itti ulfaate namni hatuu qaba? Maal gochuu qaba? Maal gochuu qaba? Dubatas garagalee ilaaluun qabu. Tokko dhiifama barsiiftuu tokko natti miidhama malee akkanumatti namarraa ilaaluun isin danda'amu. Gaafa dhiifama barsiistuu natti miidhan barsiistuun keessan qormaata irratti deebii namatti himti? Gaafa guddattu maal ta'uu barbaadda? Dooktarii. Dooktarii ta'uu barbaadda? Maaliif? Nama yaaluun barbaada. Nama yaaluu jaa barbaadduuf waan maatiin si jedhaniif moo ofii kee ta'uu barbaadda dooktarii? Ofii koof ta'uun barbaada. Ofii kee ta'uu barbaadda? Gaafa mana barnootaa ooltee galtu maal hojjetta manatti? Dura harka koo dhiqadhee maskasii koo nyaadhee qo'adhee barreeffama koo hojii manaa koo hojjedhee achiin booddee gaafa galgalamu immoo miila koo fuula koo dhiqadhee baazileenii koo xaadhee irbaata koo nyaadhee rafa. Maatiitiin hojiin gargaartaa? Maal fa'aa gargaarta? Yoo ishii dhukkube kasala namarraa fuudheen dhaqee achiin booddee wajja hojjedhee ishii kaasa. Maazirii kee gargaartaa jechuudha. Obbolaan biraa qabdaa? Obbolaan biraan qabdu? Qofaa keedhaa? Wadeenyoota garuu gibbii keessa qaba. Asiitti jechuudha. Akkas taana isaan duukaa yeroo dabarsitaa jechuudha. Barsiisonni keessan haala akkamii isin barsiisu mana barumsaatti? Herreega garuu cimaa nu barsiisu. Herreega cimaa nu barsiisu. Saayinsiis cimaa. Hundumtu isaayyuu cimaadha. Kanaaf isin akka isin ittiin cimneef maal gochuu qabdu? Barsiiftuudhaan nutti qalaltii jechuu dandeenya. Maatiin kee ammamsi jaallatu? Ati immoo ammam isaan jaallatta? Ani isaan baay'een jaalladha isaanis baay'ee na jaallatu. Maal siif godhu? Muuzii naa bitu. Appilii naa bitu. Waan nyaatamuu bichaa siif bitu? Uffatas naa bitu. Waan nyaatamuu fi waan uffatamuu bichaa siif bitu jechuudha. Waa'ee barumsa keerratti immoo maal si gargaaru? Na qo'achiisu. Yeroo qo'adhee sanatti immoo barnoonni naa gala. Haala kamiin si qo'achiisu jechuun harmeen kee yookiin abbeen kee akka haala kamiin si qo'achiisu? Herreega nama qo'achiisu. Herreegni kutaa keenyatti amma herreegni baay'ee cimaadha.
kutaasin baratanii jechuudha. ee Haala kamiisi qochiisu isaan immoo? haala akka barsiiftuun keenya nuu salphiftuuf akka isaan nu qochiisti. Mishi guyyaa boqonnaa keetii maal hojjettati? Guyyaa boqonnaa koomu guyyaa sanbatamu guyyaa sanbattiqaaf guyyaa dilbataa. mataa koo bareeffadhu shaaworii galuu wayyaa koo miiccachuu. Wayyaa kee ofii miiccataa? Wayyaa kee ofii miiccataa? Wayyaa kee miiccataa shaaworii galtaa mataa kee sirreeffattaa. Maatii kee maaliin gargaarta guyyaa sanbattiqaa? Uffata haadhi koo na gargaartaanis ishiin gargaara. Wayyaa uffata miiccachuu uffata miiccaa gargaartu. Eshi maatiin ijoolleef jaalala akkamii gochuu qaba? Maatiin ijoollee isaa fi jaalala akkamii agarsiisuu qaba? Iddoo bashannanaa geessuu qaba. Iddoo bashannanaa geessuu qaba. Ijoolleen immoo maatii fi jaalala akkamii agarsiisuu qabu? Yeroo keessummaan dhufe keessummeessanii jala kaanii kutaa sanitti galanii qo'achuu. Booddee gaafa keessummaan ba'e immoo deebi'anii televezyiinii isaanii banatanii ilaaluu. Gosa barnootaa kee keessaa maal jaallatta? Gosa barnootaa keessaa immoo herreega. Herreega jaallatta? Herreega baay'ee hojjettaa jechuudha. Ganama osoo mana barumsaa hin deemiin maal goota? Algaa korraa ka'ee afadhee gara mana fincaanii deemee harka koo dhiqadhee qursii koo nyaadhee wayyaa koo uffadhee gara mana barumsaa koo deemee baradhee gara mana kootti gala. Gaafa ganama mana barumsaa gaafa deemtu osoo mana barumsaa hin deemin dhiqattee mana fincaanii deemtee uffata kee uffattee hundumaa itti deemta malee waan maatii kee gargaartu hin qabdu? Waan tokko hin gargaartu? Callistee mana barnootaa deemtaa jechuudha. Gootota Oromoo keessaa eenyuun beekta? Hacaaluu. Hacaaluu beektaa? Sirba Hacaaluu keessaa maal beekta? Sirba Hacaaluu keessaa beektu qabda? Tokko hin beektu? Gootota Oromoo keessaa eenyuun beekta? Gootota Oromoo keessaa immoo Hacaaluu, Hittiiqaa. Hittiiqaa ishee. Hacaaluu, Hittiiqaa. Kana lamaan bitaan beeka. Biyya kana eenyu bushaa jira? Abiyyi. Abiyyi bushaa jira. Utuu guyyaa tokko bakka isaa buute maal goota? Anis akkasaatiin bushuu qaba. Inni akkamiin bushaa jira? Inni immoo yookaan nama gargaara yookaan immoo namani poolisotaan ajjeesaadhaan. Ati akkasaatti nama ajjeesistee bushuu barbaadda? Ati maal fooyyessitee kan saarra? Ani nama ajjeesuus hin barbaadu, nama ajjeesuunis dhorkaadha. Nama ajjeesuunis dhorkaadha. Kanaaf yoo mootii taatee guyyaa tokko itti bushitee nama ajjeestu jechuudha. Warra nama ajjeesanii maal gootan? Isa lammataa ijoollee Oromootti hin bu'inaa. Ijoollee Oromoo baay'ee jaallatta? Ammatu ijoollee Oromoof waa godhiseedhaan ijoollee Oromoof maal goota? Birriin allaadhaa fi waan isaanii barbaadan nan kennaaf. Nyaanni mana sooressaatti argamu maal maalidha? Foon. Foon bichaadha? Foon qalanii gosa gosaan hojjetu. Foon qalanii gosa gosaan hojjetu? Ambira nyaanni mana hiyyeessaatti argamu? Nyaanni mana keessatti argamu. Nyaanni mana hiyyeessaatti argamu? Nyaanni mana hiyyeessaatti argamu shiroo bichaa. Shiroo bichaa? Amma mana keessanitti nyaanni maaltu argama? Jechuun mana keessanitti dhufe nyaata maaliin argattan? Dinnicha. Dinnicha. Eeshi. Foon. Fooni. Kanaaf sin sooressadha jechuudha. Mana barumsaa keessanitti faaruu Oromiyaan jedhu? Jedhee. Jettu? Esti faaruu Oromiyaa jedhame? Oromiyaa. Oromiyaa. Haadha seenaa guddaa aadaa Oromootaa galma seenaa gadaa
dachee raabseera haadha caffee odaa gammattus gabbattus magarsiitu hunda xurii bara dhibbaa dhiiga siraa dhiqne wareegama qaalii alaabaa ol qabne gammanne gammadii bokkuu deebifanne nagaa diimokiraasii saba oromummaa misooma barsiisaa guddina tattamaa ummatoota wajjin jaalalaa fi tokkummaa wabii jireenyaati goonee kaayyoo cimaa herreegamteeffanne kana nu abdannuuf Oromiyaa laalii dagaagii jiraadhu. Harka keessanii maaliif akkas gootu gaafa xumurtan? Oromiyaatti ol qabna. Oromiyaatti ol qabdu? Maal godha jechuudha Oromiyaatiin? Moo'i jechuudha? Eessi. Nyaata aadaa Oromoo keessaati maal beekta? Hancootee, cumboo, cubbutoo. Hancootee fi cumboo. Shiroo raanfatteetta? Inni keessan galu. Nyaata aadaa Oromoo mitiin? Eessi dinnichi jira. Dinnichi amma nyaata aadaa Oromoodha. Nyaata aadaa Oromoodha dinnichi? Dinnichi nyaata aadaa Oromoo miti. Hancootee, cumboo, buna qalaa waan akkas akkasiidha ishee. Caccabsaa nyaanni aadaa Oromoo. Lakkoomsota amma meeqaatti beektati? Amma dhibbaa. Amma dhibbaa? Dhibbaa waliin beektu? Beekaa. Magaalaa guddoon Itoophiyaa eenyudha? Magaalaa guddoo Itoophiyaa. Oromiyaa. Magaalaan guddoo Itoophiyaa Oromiyaadha? Magaalaan guddoon Oromiyaa. Magaalaan guddoo Oromiyaa. Finfinnee. Magaalaan guddoo Oromiyaa? Finfinnee. Finfinneedha inni? Ati gaafa guddattu ijoollee meeqa gorachuu barbaadda? 8. Ijoollee 8 moo? Baay'ee kanama. Maaltu horatta kan hundumatti? Dubara 8 dhiira 8. Durba 8 dhiira 8 moo? Kan hundumaa moo maalitti goota? Gaafa guddatan wayyaa godhataniif akka. Gaafa guddatan hojii godhataniif moo? Atammatu guddattee maatii keef maal gochuu barbaadda? Biyya keef maal gochuu barbaadda? Wayyaa nan bitaa fi maatii koof. Waan isaan jaallatan nan bitaa fi waan isaan nyaatan nan bitaa fi waan isaan hunduma isaayyuu waan isaan barbaadan nan bitaaf. Maatii keef jechuudha. Ayyaanota Oromoo keessaa maal beekta? Ayyaanota Oromoo keessaa maal Irreecha. Gaafa Irreechaa maaltu ta'a? Mareeyo ooyaa mareeyo. Akkas jedhuuni deemtee beektaati? Deemteen beektu? Maaliif? Televezyiinii irratti na ilaalaa. Ijoollee jaataateef gaafa guddatte garuu hin deemta. Gaafa guddatte Dooktar Ayyuunii ayyaana Irreechaa irratti hin argamti. Eshi gaafa Irreechaa kan dura adeemu eenyudha? Kan dura adeemu Abiyyi. Gaafa Irreechaa kan dura adeemu Abiyyidha. Eshi gaafa guyyaa ayyaanaa maal gootati? Hoolaa bitachuu yookaan immoo re'ee bilachuu. Gaafa ayyaanaa mana hiyyeessaatti shiroon nyaatama. Mana hiyyeessaatti shiroon nyaatama gaafa ayyaanaa. Mana sooressaatti immoo foontu nyaatama mini. Atammatu sooressa taatee mana hiyyeessaatti maal goota? Mana hiyyeessaatti shiroo nyaata kaachi deeme. Deemtee isaan duukaa ayyaana akkasiin dabarsita shiroo nyaattee jechuudha. Malee deemtee mana isaaniitti foon hin qaltuufi? Foon kiiloo tokko fuudhee fi dhaquure. Shoyyaa. Namoonni yeroo baay'ee dubbii namatti tuttuqanii nama aarsanii namoota akkamidha? Namoota seexanni irraa iyyuu. Seexanni irraa iyyuudha? Ati akkasiin taatu mitiire?
fakkeenyaaf shamarran baay'een gaafa guddatanii xinnoo warri turanii xinnummaa keessa akka kan warri turanii gaafa guddatanii gurdii gabaabaa uffatu garaa isaanii irraati shurraabii citaa uffatu handhuurri isaanii mul'ata gaafa guddatu akka isaanii taataati akka isaanii maaliif hin taatu? Isaanoo akka dubbisin dibataniiti of fakkaaru maalan godhariyan immoo of fakkaaru maalan godhariyan immoo isaan ati maaliif akka isaanii ta'uun barbaaddu? Isaanoo of jechuu kaa of jechuuf akkana ta'u ati immoo akka isaanii ta'uun barbaaddu? Akka isaanii ta'uun gaarii miti. Akka isaanii ta'uun gaarii miti qaama ofii mul'isuun gaarii miti macaafarras jira miti qaama ofii mul'isuun gaarii akka hin taane. Kanaaf ati warra akkasiitiin maal jettaan? Akkanan godhiina qilleensi isinitti galee isin dhukkubaa. Qilleensi isinitti galee? Isin dhukkubaa. Akkas jettaanii miti isaaniitiin? Amma namoonni yeroo buna dhuganii yeroo baay'ee hamii nama hamatu. Dhageesse beektaa yeroo buna dhugan maalidhaan akka isaan nama hamatan? Iskee maal jedhime akka isaan jedhanii nama hamatan? Ishii seexana wayiitu irra jira jedhanii nama hamatu. An biraa maal jedhu? Budaadha ishiin. Akkasuma jedhu ati gaafa guddattu akkasuma gootanii? Kattaftanii nama? Namoota akka isaan hamataniitiin maal jettaan? Nama namachuun. Nama namachuun gaarii miti mini? Nama namachuun gaarii miti. Wayii nama bakka namni hin jirretti odeessuun gaarii miti. Mana barumsaattis garuu nama namatti ammanis gaafa shiriyyaan keessan intana jettu. Si hamatanii beeku siin? Si hamatanii hin beekamini? Warruma ጓደኛው isaanii warra gibbitti wajjin ta'atan walamatu malee. Maal jedhanii walamatu? Ishii seexana wayiitu irra budaadha ishiin jedhanii ishee gibbitti wajjin ta'atan walamatu. Akkasanii walabatu? Tapha keessa maal jaallatate? Tapha keessa bakka taa'eedhuma taphachuu na wayya. Taa'eetu teesseetuma taphachuu si wayyaa? Kaatee intana jechuun sitti hin tolu? Yoo fiigdee immoo hin kufne akka. Kufu yoo fiigdan hin kuftu. Sooshaal miidiyaa keessa feesbuukii ijoolleen isa laaltiire? Ijoolleen isa laalti? Ijoolleen feesbuukii ilaaltu? Tiktookii? Atama tiktookii ilaaltee hin beektu? Ijoolleen isaan ilaaltu. Maal hojii ijoolleen maal gochuu qabu warra amma fakkeenyaaf ijoolleen tiktookii feesbuukii ilaalan? Warra feesbuukii ilaalan inni seexana qabaa. Ati san ilaaltu mini? Gaafa guddattee dooktarii taatu namoota rakkatoo akkamiin gargaaruu barbaadda? Birriin kennaafi waan isaan rakkatan nan kennaafi. Maatiin kee bakka bashannanaa eessa akkasii keessan barbaadda? Inxooxxoo Paarkii. Inxooxxoo Paarkii. Inxooxxoo Paarkii bakka biraa'u? Kanuma bichaa. Achuma deemuu barbaadda? Isaa booda barnoota keetti cimuu barbaadda? Ijoollota mana barumsaa jiraniif barumsa isaanii akka isaan seeraan barataniif maal gorsitaaneeti akka barumsa isaaniitti cimaniif maal gorsitaaneeti? Barnoota keessa seeraan hordofaa barsiiftuu seeraan hordofaa waan barsiistuu isiniin jettee dhagahaa hin dhageessan taanaan barnoonni isiniin galuu dhaggeeffadhaa walitti nu deessinaa. Yeroo barsiistuu walitti nu deessinaa barumsa keessaan seenaa hordofaa kitaaba keessaan dubbisaa. Way barnoota kee maal jettaa? Dhaamsa maalii dabarsita? Way barnoota kee akkamittiin akka barumsa kee cimsitu? Isaanin gargaara. Ofii kee immoo akkamitti barnoota kee cimsita? Akkam goota? Ofii koo immoo qo'achuu, dubbisuu qo'achuutiin barnoota kee sadarkaa kee cimsita. Namoota immoo uummata keenya immoo akkam godhaatti akkamitti wal jaalladhaa maal jettaan? Dhaamsa maalii dabarsitaaf? Waliin jibbiina wal jaalladhaa. Waliin jiraadhaa jettaan. Ulfaadhuu barattuu ayyaantuu mana barumsaa ifa waliif magaalaa Burraayyuu irraati. Yeroo gaarii wajjin dabarsine guddaa galatoomiisi jenna. Sinis baay'ee galatooma.